Bari arguf garanu bal'ise yaanui yaa waa irraanfachuuf yaanui yaa waa irraanfachuuf yaanui Akkamoltan yookaan akkam bultan dhaggeeffattoota keenya an Mul'una Sorsaan jedhamaa guyyaa har'aa keessummaa tokko qabadhee dhufeen jira. Keessummaan keenya har'aa hundeessaa Jirraa miidiyaa kan ta'an obbo Araarsaa Gammachuu jedhamu magaalaa Ameerikaa isteeta Phoenix keessa jiraatu. Mariin keenya har'aa akkuma yeroo darbee isinitti ibsuuf yaale waa'ee Jirraa miidiyaa amma tokko gabaabsee isinitti himeen ture. Har'a garuu dabalataan hundeessaa Jirraa miidiyaa kan ta'an dhalataa Oromoo kana wajjin marii gabaabaa goonaa. Gamanumaan gara isaanittan isin dabarsaa. Kanaaf akkan wajjin turtan kabajaan isin gaafadhaa. Obbo Araarsaa mee gabaabumatti of ibsaatii itti nuu fufa. Galatoomaa baay'ee asirratti hirmaachuu keessaniif baay'ee galatoomaa isiniin jedhu duraan dursee. Hayyee ulfaadhu Mul'unaatilleedha. Sagantaa kanarratti naaf hirmaatteef guddaan si galateeffadha. Akkuma ati jette maqaan kiyya Araarsaa Bayyanaa Gammachuu jedhama. Kanan alatti giddugala Oromiyaatti gabaabsee of ibsuudhaaf jecha Tuulama keessaa ilmaan sadeen Tuulama Bachoo Daacii Jiillee isaan keessaa ilma Bachooti. Akka amma waamamutti godina Kibba Lixa Shawaa Bachoo jechaadha. Mucaa qonnaan bulaati. Baadiyyaatti dhaladhee guddadhe. Mana barumsallee sadarkaa tokkoffaa achuma gandumatti dhaladhe Wasarbii achiin Jaatoo jedhamtullee baradheera. Gidduugaleessa lammaffaa Asbuuriitti baradhe. Achiin sadarkaa lammaffaa Sabbatattiin xumuree barumsa yuunivarsiitii fi Hawaasaa yuunivarsiitii seenee kolleejjii Wandoo Gannat jechuudha. Damee Hawaasaa yuunivarsiitii jalatti kan argamtu. Achitti qabeenya uumamaa fi bosonaan baay'ee beekamte kolleejjiin suni. Digirii jalqabaa achitti fudhadhe forestariidhaani. Digirii lammaffaallee samariidhaan aga tokko achumatti fudhachuu yaaleera. Almost barumsicha koorsii xumuree risaarchii jalqabaa sabmiit godhe. Osoon faayinaaliin fitiin akka carraa hiree biyya kanaa dhufu argadhe. Amma biyya kanatti Daaw Isteetiin Arizoonadha. Magaalli Phoenix jedhamti. Barumsicha kan biyyaallee maastarsii addaan kutee dhufe san itti fufuu wanti sirreessaa jiru tokko hin jira. Almost gara jalqabuutti deemaa jira sallee xumuruudhaaf. Dabalataanis gabaa biyya kanaatiin kan wal qabatu barumsa biraa cinaatti barachaa jira. Kanuma fakkaataa yoo nuuf ibsu jechaadha gabaabumatti. Okay, baay'ee galatoomaa obbo Araarsaa. Kanatti aansinee maaliif Jirraa miidiyaan kun maaliif Jirra jedhamee kan jedhu akka nuuf ibsatan gaafadha. Akkuma hundi keenya beeknu aartistiin keenya beekamaa fi jaalatamaa Hacaaluu Hundeessaa dursa maalan jira kan jedhu sirbi sun sirba jaalalaa fakkaatu malee garuu waa'ee Finfinnee fi waa'ee biyyi Tufaa Munaa
jiruu keessa kan jiran ibsuuf akka barbaadan illee sirba isaa maalan jira kan bara 2015 bahe keessatti ibsuuf yaale. Sanan booda immoo jir jedhee yeroo sirbu akkamitti akka jiraan, eenyu faana akka jiraan, maal baachaa akka jiraan, akkasumas immoo Oromoo naannoo Oromoo mara kibbaa kaasee hanga kaabatti, ba'aa kaasee hanga lixaatti, magaala ishii, aanaa ishii waliin jiraachuu keenya immoo ibsuuf yaalee jira. Amma akka wanti nan si gaafadhu seenaa faana illee mee wal qabsiisiti. Caaluunis maaliif jirra jedhee jirraan kunis immoo maaliif miidiyaa kanarratti maqaan kun filatame kan jedhu bal'iftee seenaa faanas wal qabsiiftee kan aartistiin keenyas illee kaase wanti naan amma kaase jiru dabalataan isarratti illee dabalataan akka nu ibsituun si gaafadha. Galatoomii mule jirra jechuun waan guddaa of keessaa qaba. Caaluun baay'ee isaa tuttuqeera jirraa keessa maaltu akka jiru. Jirraan immoo duubatti deebinee seenarraa kaasnee ilaalle waan guddaadha. Jechaan duubatti deemnee maal keessa darbee dhufe Oromoon har'a jirra jedhu kun maal keessa darbee as ga'e akkamitti jireenya har'aa kana qaqqabuu danda'e kan jedhu duubarraa kaasnee ilaaluu ni danda'ama. Baay'ee jirraa miidiyaa maqaa kana filachuun kan danda'ame akkuma ati beektu walumaan mari'anneeti maqichi kan filatame. Ani akka yaadataa dhiyeessu maleedha. Atillee gahee kana keessaa gahee tokko qabda. Garuu seenaa isaa kana kaasuudhaaf jirraan akkamitti Hacaaluun akka ka'umsaatti haa ta'u malee maalidha jirraan isa jedhu duubatti deemnee yoon ilaalle bara sirna gabroonfataa miliilii Oromoo irratti bobbaase keessatti naannoo bara 1896 jedha. Kitaaba seenatu hima baay'ee beekama. Yeroo sanatti uummanni Oromoo miliyoona 10 ture sababa waraana sirna gabroonfataatiin walakkaadhaan hir'ateedha. Walakkaadhaan gadi bu'eera. Sana kan dubbatu ana miti. Kitaaba seenaati. Kitaaba seenaa kana kan barreesse namni Alexander Bulatovich jedhamu wayiin jira. Ethiopian through Russian eyes. Ethiopian through Russian eyes. Itoophiyaa ija Raashaatiin yoo ilaale kan jedhu irratti kan barreesse naannoo 1996 naannoo san keessaa uummanni sun yeroo sana balleessuudhaaf wanti hin godhamne yeroo gabaabaa sana keessatti 10,000 irraa walakkaan gadi hir'isuun miliyoona 10 irraa walakkaan gadi hir'isuun miliyoona 10 irraa miliyoona 5tti gadi buusu jechaan maaltu karoorfame uummata kana irratti balleessuudhaaf akka karoorfatan uummata kana dhabamsiisuuf akka karoorfatan sirriitti ifa baasee mul'isa. Garuu sanis dabarree jirra humaan taane jechaan irraa hafneera. Jirra Oromoon aarsaa akkasii kafalee sirna akkasitti sanyummaa balleessuudhaaf Oromummaa balleessuuf irratti duulamaa ture san keessa darbee jirra jedhee kaayeera. Inni kan biraa asifneetuma fudhanne bara Taaddee Birruu faan sirnuma Hayila Sillaasee keessa turanii yeroo sana keessatti uummanni kun akka baratuuf Taaddeen hiree argateen addatti uummata naannawaa Finfinnee jiru kan lukaan deemaa, gaangeen deemaa, fardaan deemaa, uummata baadiyyaa kana keessa deemee akka baratu gorsaa kakaasaa jajjabeessaa ture. Yeroo sanatti sirni gabroonfataa kun Taaddee waamanii sagantaa raataa wayii waan akkasii jedhama. Seenatu dubbata kanalleedha. Baradhaa jechuun kee gaariidhuma. Garuu eenyu barsiisaa akka jirtu eenyuun baradhaa jechaa akka jirtu beekteertaa Taaddeen jedhanii gaafii akkasii gaafatan. Baay'ee isaan Taaddeen Oromoo ta'uusaa waan hin beekneef kan akkas jedhama. Sagantaa raataa qophaa'e irratti san irratti Taaddeen akka itti dhaga'an raata qophaa'e san illee nyaachuudhaaf akka itti ulfaate maalifiin inni namummaadhaan kan deeme Oromoo yookaan saba biraa yookaan saba kana jedhee wanti qoodan jiru baradhaan uummataaf akka ija ta'uu danda'u barumsi waan hundaa uummataaf ibsuu akka danda'u waan beekuuf faayidaa barumsaa waan beekuuf yeroo sana akkas gochaa ture. Garuu karoorri isaanii uummanni kun baratee dhiisite akkasittuu nu liqimsa. Gaafa barate immoo galaana nurra garagala. Uummata kana barsiisuu osoo hin taane barumsarraa fageessinee
balleessuu yookaan gadi qabnee bulchuu kan jedhu ilaalcha akkasii of keessaa qaba. Oromoon sanis darbee jirra. Sirna cunqursaa akka sanaa sanallee darbee jirra. Hin banne jirra kun har'a jirra isaanis jiru. Isaan akkaataa saniin dabarsanii nutti kennanii nuyi jirra jechuudha. Inni kan biraa asuma dhiyeenyatti bara Mallas keessa wantoonni ta'aa turan jiru. Uummata kana jechaan Oromoon baay'izawee uummata qulqulluudha. Uummata yoo karaa osoo deemtu sitti dhiyeessitu dukkanaa'ee na bulchuu ittiin manni kan waaqatti gorii buli kan siin jedhu bishaan dheebottee yoo kadhatte uummata aannan sii kennu uummata fayyaalessaa uummata akkasii sana balleessuudhaaf itti duulamaa ture. Bara Mallasitti yoo dhufne yeroon itti lafa bal'aa ture dhiphisnuu fi yeroon itti uummata guddaa ture xiqqeessinu fagoo miti jedhee kaa'e. Kana jechuun eenyudhaaf? Oromoodhaaf jechaa. Oromoo balleessuudhaaf, Oromoo xiqqeessuudhaaf, lafa isaa dhiphisuudhaaf waan karoorfatamee ture. Oromoon sanas darbee jirra. Sanis inuma jala dhaabbatee ofirraa haga danda'u ittisee ofirraallee hanga danda'u gaggeessee aarsaa barbaachisaa ta'e hunda kafalee lubbullee itti kafalee san keessa darbee jirra. Jirraan saniinillee wal qabata. Maqaan kuni jirraa jechaan dhiibban garaagaraallee nurra ta'u ajjeessanillee nutti hammaatu hidhaa fi daraanillee nutti hammaatu jirra kan jedhu akkaataa saniin ilaalamee jirraan kan filatame. Inni kan biraa immoo isuma yeruma ammaa kana ilaali akkaataa saamicha lafaa naannawaa Finfinnee keessatti Oromoo buqqisaa manneen adda addaa yeroo ijaaraman kan dhufee naannoo sana qubatu namoota biraa yoo ta'u qonnaan bulaan Oromoo Fayyaales kun bakki buuteen isaa dhabame inni kun ammoo waardiyaa gamoo isaanii ta'ee inni hundi uummata kana maal gochuuf akka yaadan bifa kamiin akka isaan qabaa jiran ifatti mul'isa. Garuu Oromoon yoo waaqni hin miidhin yoo waaqni hin balleessin yoomuu hin badu jirra. Dararaa fi cunqursaa sana hunda keessa dabarree jirra. Hacaaluun baay'ee isaa tuttuqeera. Dabalataanis isa kanaan wal qabateeti maqaan kun illee kan filatame. Kana jechuun barbaada gabaabumatti. Baay'ee galatoomii seenaa faana wal qabsiiftee waa baay'ee nu qoodde ulfaadhuun jedhaa. Kanatti aansinee maalti ilaallu waa'ee miidiyaa jeneraalii miidiyaan maaliif barbaachisaa? Keessayyuu egaa akkuma beekamu uummanni Oromoo yoo xiqqaate miliyoona 40 olii godinoota 20 olii aanaa 300 ol qabaa. Uummanni bal'aan kun egaa even sadarkaadhuma Afrikaatti akkasumas immoo sadarkaadhuma addunyaattuu uummanni kun sadarkaa guddaa qabaa. I think gara 30 natti fakkaata exactly eenyusaa yoon yaadachuu baadhe. Rankin uummanni Oromoo keessatti argamu. Garuu anumti kan hin beeku miidiyaan Oromoo amma jiran 5 caalanii OMN, Keelloo Miidiyaa, Kush Miidiyaa, Gadaa Miidiyaa kan hunda dabalatee 5 caalanii egaa nutis walumaa gallee amma tokko qaya tokko cofna jennee walitti dhufnee jirra. Miidiyaan immoo sagalee uummataa ta'a baay'ee barbaachisaadha. Egaa dabalataanis yaadachiisuudhaaf miidiyoonni amma 5 kun caqase kunuyyuu biyya alaa ta'anii socho'u. OMN qofatu kan biyya keessa galee ture. Innis yeroo ammaa kana cufame. Kanaaf mee waa'eedhuma miidiyaas nu ibsiitii keessayyuu immoo miidiyaan kun maaliif miidiyaan kun filatame kan jedhu isas ispeesifikaaliitti dhuftee akka nu ibsituun barbaada. Faayidaan miidiyaa wal nu gaafachiisa. Kan ammoo OMN waggoota muraasan dura yeroo dhaabbatu qilleensa Oromiyaa bilisoomsuuf akkuma dhaabbate waan inni buuse bu'aan inni Oromoodhaaf buuse gaheen inni qabsoo Oromoo keessatti taphate eenyuma keenyaaf ifaadha. Akkamitti qilleensa Oromiyaa bilisoomsuu akka danda'e karoora fi kaayyoo qabatee ka'irraan waan isaaf danda'amu hunda hojjetee sagalee Oromoo ta'uu irratti wanti inni taphate eenyumaafuu ifaan
Kan hundumti keenya hin beeknaa baay'ee walitti himuun hin barbaachisu. Miidiyaaleen biraallee jiran miidiyaan Oromoodhaaf barbaachisummaa miidiyaa wal hin gaafachiisu. Maaliifin gahee miidiyaa eenyutu ni beeka. Kana fakkeenyatti akka fakkeenyatti OMN figeera. Kan biraa even biyyuma keessa ta'anii warra akka OBS jira seenaa aadaa fi afaan Oromoo irratti baay'inaan hojjechaa jira. Kan yeroo biyya turetti illee dhaggeeffachaa waan tureef gaheen isaan taphachaa jiran hangam guddaa akka ta'e seenaa Oromoo gola hunda keessa seenanii qabsaa'ota Oromoo gola hunda keessa seenanii yoo dubbisan yoo uummataa dhiyeessan Oromoon sanirraa maal akka baratu ergaa maallee akka fudhatu ifatti sirriitti wanti kaa'aa jiranii jiru. Inni kan biraa ONN illee osoo fudhattee gaheen inni qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti taphachaa ture eenyummaaf ifaadha. Maaliifin miidiyaan kamiyyuu gaheen inni yookaan kontribuushiniin inni qabsoo Oromootiif buusu laafaa miti. Asuma dhufnee fakkeenyaaf dhiyeenyumatti kan hundeeffaman miidiyaaleen akka Kush miidiyaa fi Keelloo miidiyaan wanti isaan amma haala yeroo kanarratti hojjechaa jiran gaheen isaan taphachaa jiran sagalee Oromoof ta'uu irratti sagalee sabaaf sablammootaa ta'uu irratti akkaataan isaan hojjechaa jiran wal nama gaafachiisu. Kanaaf barbaachisummaan miidiyaa ifaadha. Sagalee uummata sagalee hin qabneef dhugaa uummata dhugaa dhabeef uummata haqa dhabeef dubbachuu irratti gaheen miidiyaan taphatu baay'ee olaanaadha. Kanammoo waan argaa fi dhagaa jirru. Kanumaan wal qabateetti jirraa miidiyaan illee haala isaanii kana hordofuudhaan gahee isaan taphatan kana illee gargaarsa yookaan deeggarsa godhuudhaan lafa isaan hanqatan gahuudhaan lafa isaan gahan illee isaanuma faana bu'ee hordofuudhaan wal gargaaree tokkummaadhaan Oromoodhaaf kan barbaachisu tokkummaadhaan dirree kamirratti tokkummaadhaan hojjennu kan nu jala dhaabbatu hin jiru kan Oromoo danda'u illee hin jiru. Kanaaf miidiyaaleen Oromoo kun wanti isaan Oromoodhaaf buusaa jiran akka laafatti ilaalamuu irra hin jiraatu. Maaliifin waan argaa fi dhagaa jirru waan ta'eef. Kanaaf jirraa miidiyaan illee dhugaa uummataa, dhugaa sabaaf sablammootaa, dhugaa Oromoo keessattuu baasuudhaaf gahee isaa taphachuudhaaf miidiyaa hundaa'edha. Baay'izawee warri dhugaa Oromoo osuma dhagahan hin dhageenye, warri dhugaa Oromoo osuma argan hin argine, ammas dhugaa Oromoo ittillee hin dhaga'uu dhiisuu danda'u. Dhugaa Oromoo argan hin argine jechuu danda'ama. Haa ta'u isaan hin argine yookaan hin dhageenye jennee dhugaa Oromoo dubbachuurraa duubatti deebi'uun nurra hin jiru. Maaliifin waanuma gidduu kana ta'aa jiru fakkeenyaaf saamicha lafa Finfinnee keessatti ta'aa jiru haala biraatiin lafti Finfinnee yeroo saamamaa ture manneen bifa caraqaa maal jedhan sanaan magaalota naannoo Oromiyaa keessatti seeraan ala ijaaramaa yeroo turan mootummaan yoo tarkaanfii fudhatu namoota qulqulluu buqqisaniiru mirga namaa dhiibaniiru jedhanii warri iyyaa turan amma immoo tarii Oromoota sababa garaagaraatiin buqqa'anii kun achi buuteen isaanii dhabamee kun waardiyaa ta'ee jiraachaa tureef ilaalchi xiqqoon wayii godhamee namoota muraasaaf sanuu kuma dhibbootan buqqa'ee osoo jiru nama kuma 15 kuma 20 hin caallafe gargaarsa xiqqaa wayii godhamnaan akkamitti akka duulli ba'an akkamitti akka Oromoo irratti dubbatamaa jiru eenyumaafuu ifaadha. Kana jechuun dhugaa Oromoo sana arguu dadhabanii miti ni argu ni beeku dhaga'uus dadhabanii miti guyyaa guyyaa kan dhagahu. Maaliifin keessa bobba'anii galu waan ta'eef dhugaa Oromoo dubbachuu hin barbaadan dhagaanis hin dhageenye arganis hin argine jedhanii bira darbu. Kanaaf jirraa miidiyaan illee gahee isaa bahuudhaaf dhugaa Oromoo kana keessatti gahee isaa bahuudhaaf kan hundaa'e kanuman jedha ammaaf. Okay. Baay'ee galatoomi Araarsaa. Egaa akkuma amma atis dubbattee uummanni Oromoo bal'aadhaa saba guddaadhaa garuu akka isaa malutti miidiyaalee hin qabu. Egaa nutis amma humna keenya walitti dhufnee qaasana cufuudhaaf yaalaa jirra. Warri mollaa keenyaa fakkeenyaaf warri mollaa keenyaa kana yoo fudhanne eenyuun isaan qaban salphaa miti jechaadha. Akkuma tamma kaafte kana karaa adda addaatiin Oromoo irratti duuluudhaan intarastii isaanii malee intarastii Oromoo akka neequ karaa hundumaan nutti duulaa waan jiraniif isallee hanga dandeenye
qolachuu barbaanna. Dabalataa wanti tokko inni erga mootummaan EPRDF kun dhufee afaan Oromootiin miidiyaan jalqabamee jira. Garuu miidiyaan sun yeroo baay'ee miidiyaa boqqolloo jedhamee beekama malee waan uummanni Oromoo keessa jiru rakkina isa quunnamu darara isa quunnamu dabarsaan jiranii jidduudhaan yeroo tiim lammaan sun dhufan sana jidduudhaan jalqabanii turanii amma immoo sana caalaa achumatti bakkeedhum sanatti deebi'anii jiru. Egaa kanaaf miidiyaan kun hundaa'ee baay'ee galatoomii. Egaa dhuma irratti wanti dabarsuu barbaaddu yoo jiraate maaliifuu miidiyaan kun haaradha waa tokko immoo uummata Oromootiif ta'uu qaba kan jettu akka beekaa Oromoo tokkootti mee gabaabsitii sanuu jedhiitii marii keenya kanumaan xumurra. Ayyee ulfaa wanti akka yaadattis akka dhaamsattis dabarsuu barbaadu Oromoon yoo walii isaa ta'e malee fira biraan qabu. Biyya sana keessatti namni Oromoof gaddu namni Oromoof boo'u hin jiru. Yoo Oromoon du'u baga du'eedhaanis sirbaa jiran. Yoo Oromoon hidhamu baga hidhameedhaanis sirbaa jiran. Yoo Oromoon dararamu yoo Oromoon rakkoo guddaan irra ga'u ijji isaanii argu gurri isaanii hin dhaga'u. Kuni baay'ee namoota akkasumatti namoota leeymaan nama taraa sa'u nama akkasumatti wanni jedhamu hin jiraatu namoota akkasiitii miti kan ta'aa jiru sadarkaa mootummaatitti ijaaramee caasaa qabaatee akka mootummaa keessatti caasaa diriirfateeti kan hojjechaa jiru. Rakkina Oromootti kolfaa du'a Oromootti gammadaa. Kan ammoo waan eenyumaafuu gaafii miti fakkeenyaaf du'a caalutti gammadanii kan sirban walumaan nageenya walumaan argine. Hidhamuu Jawaar, hidhamuu Baqqalaa, hidhamuu Dr. Shuggut Galataa, Abdii Raggaasaa, Ablee morkitootaa keessa kan jiran, Abaa'oo keessallee kan jiran, Hafaa'oo keessallee kan jiran, hidhamuu isaaniitti gammadanii yoo sirban, hidhamuun qofti gahaa miti. Maaf hin ajjeefamne, haa ajjeefaman, haa du'an yoo jedhan. Kana caala wanti Oromootti dhagahamuu qabu ni jira jedhee hin yaadu. Warri amma hidhaman kun yakka biraa raawwataniiti miti. Hatanii miti, sobanii miti. Yookaan mirga nama biraa dhiibaniiti miti. Kan dubbachaa jiran dhugaa Oromoo qofa dubbachaa waan jiraniif. Dhugaa Oromoo kana immoo dhagaa warri hin barbaanne maaliif dubbattu dhagaa Oromoo kana? Hin dubbatina. Bakka dhagaa waan hin feeneef, dhugaa Oromoo kana dhagaa waan hin feeneef warra dhugaa Oromoo dubbatu kan adamsuu, ajjeesuu, hidhuu, dararuu waan akkasitti irratti xiyyeeffannoon isaanii. Kanammoo Oromoon kamiyyuu hubachuu qaba. Gaafa warri dhugaa Oromoo awwaalu kuni olaantummaa nurratti argate maal akka ta'uuf deeme maaltu nurratti raawwatamuuf akka deeme hireen keenya boruu maal ta'uudhaaf akka deeme Oromoon hundumtuu halkanii guyyaa yaadu qaba waan kana. Kanaaf gola jiru hunda keessaa ogummaa qabnu hundaan dandeettii qabnu hundaan humna qabnu hundaan Oromootti alaa as deemaa jiru kana dura dhaabbachuun nurra jira. Tokkummaan keenya yoomiyyuu caalaa jabaachuu qaba. Maaliifin Oromoon gaafa tokkoome akka homtuu hin dandeenye waan beekaniif tokkummaa Oromoo bittinsuu irratti. Yoo ilaalte yeroo tokko tokko amantaadhaan qooduudhaaf wanti isaan hojjechaa jiran hin jira. Oromoo kan walitti hidhee jiru amantaa osoo hin taane Oromummaadhaan kutaadhaan gargar qooduuf yeroo isaan kufanii ka'antu jira. Oromoon kan walitti isa qabu kutaa Arsii ta'uu, Shawaa ta'uu, Wallagga ta'uu, Harargee, Booran, Gujii, Baalee, Arsii, Jimmaa kana ta'uu miti Oromoon Oromummaadha kan walitti hidhee jiru. Kanaaf Oromummaan walitti hin hidhe kun nu baraaruu qabdi. Diina keenya irratti illee akkasumatti tokkummaa keenya itti duuluu qabna. Garaagarummaa xixiqqoo jiru dhiifne, garaagarummaa xixiqqoo jiru irra walii darbinee walii obsinee tokkummaa Oromoo irratti waan hojjechuu qabnu irratti jabaannee hojjechuun nurraa eegama. Miidiyaaleen Oromoos wal gargaaruu qaban. Addattama jirraa miidiyaan gana tokko jedhee har'a kan jalqabaa jiru nuyyuu tamsaasa yaalitii. Kanaaf miidiyaaleen ciccimoon jiranillee miidiyaalee reefu lafaa dhufaa jiran kan warra akka keelloo miidiyaa saatalaayitii banataniiru fakkaata push miidiyaa waliin ta'uudhaan isaanillee akkasuma gargaaramuutu irra jira.
miidiyaan kunillee gargaaramuu qaba. Oromoon waan qabu hunda jajjabeeffatee sagalee isaa warra uummata biraatitti illee sagalee sabaa fi sablammootaaf illee warra ta'uu danda'an sagalee isaanii sadarkaa addunyaatti illee dubbachuu warra danda'an dhageessuu warra akka danda'an miidiyaalee isaanii jajjabeeffachuu qabu. Kanaaf humna barbaachisu hunda aarsaa barbaachisu hunda kafalanii akka miidiyaalee isaanii bira dhaabbatan miidiyaalee isaanii akka deeggaran tokkummaa Oromoo cimsuu irratti jabaatanii akka hojjetan dhaamsa kooti. Gaafa Oromoon tokkoon wanti Oromoo sochoosu hin jiru waan ta'eef Oromoodhaaf humni guddaan tokkummaa isaatii kanarratti Oromoon walaa jabeessu yoomuu caalaa akka jabaatu akka cimu kan jedhu dhaamsa dabarsuu barbaada. Baay'ee galatooma Obbo Araarsaa eenyu ergaa bareeda nu ergitee nu dabarsitee akkuma tamma jettee uummata Oromoo irraa wanta isa barbaachisu egaa tokkummaa kan jedhamu kun durirraa kaase anuyyuu yeroon daa'ima ture yeroo maccaaf tuulama deemu dursa otoo waa tokko hin jalqabin tokkummaa jedhamee sirbama. Egaa tokkummaan sun amma sirba bira darbee I think lafa qabateera natti fakkaata. Anamma yeroon ilaalu garaagarummaan uummata keenya jidduu karaa gosaa, karaa amantii, karaa adda addaa jiru garaagarummaa bishaan hin kaafne anumtoon fudhadhama fakkeenyaaf. Naannoo tokko yoo fudhatte maatii tokko keessa amma waaqeffataa fi kiristaanni guuti. Waaqeffataa fi musliimni guuti. Musliimni fi kiristaanni maatii tokko keessa Oromoo bal'aa amma kanaa dhiifnan jecha. Kanaaf Oromoon yeroo kana yeroo amantiidhaan yeroo gosaan yeroo maaliin wal qoodu miti garuu isa yeroo jennu maal jedhama hin dhabamtu qaawutuma hortuun akkuma jedhan sana ammallee kaardidhuma duratti yeroo Minilik irraa kaasee Haayile Sillaasee arga jiranitti itti fayyadaman kaardidhum sana deebisanii itti fayyadamanii Oromoo adda adda qoodaan eenyu iree uummata Oromoo bulchuu kana dheereffachuu barbaadu garuu kaardin sun egaa I think waan irra darbe fakkaata. Uummatni Oromoos immoo yeroo ammaas yeroo teeknooloojii yeroo adda addaa waan ta'eef waan isaan fidanis jala bu'ee hordofaa. Nutis egaa akka miidiyaa aaraallee haa taanu malee waan uummata Oromoo qoodu waan uummata Oromoo duubatti butu gara fuulduraatti hordofnee dhaggeeffattoota keenya waan isiniin geenyu ta'a. Guyyaa har'aa marii keenya kanumaan goolamnaa Obbo Araarsaa baay'ee galatoomaa yeroo gaarii isiniif haa ta'uun jedha. Ulfaadhuun ulmaa gaarii. Nagaatti. Barii arguuf garaa nu bal'isee yaa waa irraanfachuuf 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 Abdiidhaaf utaalchoo yergoodhaaf miliqii qaddee kutteen baaneef waayuudhaaf rasaasa allaattiidhaaf kochoo qocaadhaaf dhagacha kennaa maaltu dida
dida jirra hunda bacha kenna maaltu dida jirra hunda bacha jirra 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 kunwar alle jirra kana mammo aksisa uumamni seera uumaa dabse raajii bara kanarra jakka erga bukkeen dhagaa cabse mamma kana mammo aksisa raajii bara kana yaadama boolda keessa teesse boolda qotti dhaala baashee ilmoo rirmaayi shiranii garaaf qalbii kiyyakatanii akkan sirraachituuf yaadanii maal godheen an sirraachitaa maal godheen an sirraachitaa si fudheen gincii koolixaa si fudheen gulli soolixaa si fudheen daadar koolixaa si fudheen shaallaa koolixaa si fudheen shukuuteelixaa si fudheen sabbataalixaa si fudheen awwadaalixaa shiranii isa dorsisanii akka sirraachituuf yaadanii maal godheen an sirraachitu maal godheen an sirraachitu si fudheen ajjee koolixaa si fudheen sarboo koolixaa ulee horaa koon sillixaa si fudheen naqqamteelixaa si fudheen machaaraalixaa shashee koolixaa si fudheen udar koolixaa si fudheen baambich koolixaa si fudheen najjoo koolixaa si fudheen hammayyalixaa